Stand up, get up. New generation. Together for education. Ashama nageenyi rabbii guddaa simbiratti haa jiraatu qophii teknolojii fi mul'ata dhaloota jedhuun qubee generationiidhaa fi barnoota addaa qabadheetiin dhufeetii jira. Addunyaan jijjiirama waggaa biliyoona 8 dura jirtu maal fakkaatti? Akkasumas ammoo argannoon dandeettii qorannoo laaboraatoorii baqqaanaa hawaatii fi naasaa jijjiirama sammuu ilma namaa wajjin sammuu fi hojjisiisuudhaa fi naasaan Ameerikaa addunyaa duuchaa falmisiisuu bira darbeetiin meeshaa wal hadhachuu ta'eeti jira. Sammuun kalaqa odeeffannaaf ardii haaraa dinagdee fi irree walitti laallatuun addunyaa jajjabeewwan gurguddoo torba waa'ee kanaan wal qabsiise Dr. Neil deGrasse Tyson one the biggest moon stars compared to our sun jedhuun irratti yeroo ol kaanudha. Akkuma beekamu asteroidoonni caccaba uumamaa waggoota biliyoonota 8 miliyoonota 600 duratti biyyoota hedduu yaaddessuu irratti argamu. Warri YouTube chaanalii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Kanneen maamila kabajaa fi ulfoo taatan share, like fi comment nu qooda jenna. Kana jechuun egaa barnoota kiyyaardhaa keessatti the biggest moon stars yookiin osoo waa hunda caalaa jiini kun addeessummaa isaatiin hundayyuu caalee wal bira qabdeetiin ammoo aduu dachaa kan ta'u taate kan jedhuu fi akkasumas money printers factors teknolojiiwwan maxxansa maallaqootaa kana malees constellation of animation the full history of the earth egaa seenaan bu'uura guutuu waa'ee dacheedha daqiiqaa gabaabduutti ibsina. Egaa kana qofa osoo hin ta'in what if the moon crashed into the earth maaltu dhalata osoo kan jiini caccabu taate addunyaatti jedhuu fi addunyaan falaasama amantiileen qaban hunda mirkaneessuu irratti akka argamtutu beekama. Daawwattoota caqastoota qophii teeknoloojii sammuun of qopheessitee walaba taate addunyaa har'a maarsii gubbaa qubachaa jirtu hinaafteeti dammaquu malte keenya wal cirata wal hamata wal xiqqeessa bu'urri beekumsaa guddaan waan haaraa yaada haaraa burqisiisuu fi eenyummaa fi jabeessanii falmuudha. Saatalaayitiin gurguddoon addunyaa wal falmisiisaa jirtu kan qo'annaa hawaa naasaa keessatti taasifamaa jiru next impact tilmaama addunyaa fuuldura keenyaatii fi gara biraatiin ammoo energy airburst kan jedhuu fi waa'ee hiiroodha 388 asteroidoonni gurguddoon caccabaniitiin gara jijjiirama oksijiinii, hidroojinii fi hiiliyem kan kana fakkaataniin egaa oozonii hedduu isaanii irraa barabaraan jijjiiramni tirannaa suutaa waggoota biliyoona 3 fi miliyoona 500 dura addunyaan turannaa suutaa jijjiirama akkamii keessaa akka turte kan namatti akeekudha. Waggoota biliyoona 4 fi waggaa miliyoona 540 keessa dachiin jijjiirama suutaatiin egaa wantunni hundi baqanii gara jijjiirama baqqaanaa akkasumas dachee fi caccaba qoodama baharaaf kan kana fakkaatanitti akka jijjiiraman ragaan qorannoo saayintistootaa ni ibsa. Maal kana qofa egaa waggaa kana keessatti yeroo jalqabaatii fi egaa haalli qilleensaa digirii seelsheesii 4,700 akka turee fi salfariin water vapoorii fi kan kana fakkaatan hedduun isaa osoo hin jijjiiramni tirannaa suutaa ilma namaa dachee irratti fide jedha. Addunyaa har'a misaa'el rooketii fi nikileerii akkasumas pilaastar boombiif jettiin wal hadhattu. Marsaaleen orbitii kalaqaa addunyaa kana gubbatti wanti nama ajaa'ibu yoo jiraate maal jechuu dandeettan? Exploration the highest kunis egaa kiiloomeetira 75 kan ta'an asteroidoonni gurguddoon waggoota hedduu keessatti hawaa keessatti hafan Itoophiyaa dabalatee yeroo dhiyootti ni bu'u jechuudhaan egaa tiraansileetiin ifaa hawaatii fi akkasumas ammoo humni gurguddaan furguga iddoo irraa socho'e jedhamu qorannaadhaan gahe addunyaatti yaaddoo ta'eeti jira. Hanga xumura sagantaa kiyyatti akkana hordoftaniif waa hedduu isin hubachiisuu deema. Kuni akkuma agartan marsaalee orbitiileen adda addaa jijjiirama suutaatiin uumamuudhaan dacheen uumamte.
ergasii ammoo akkuma beekamu dachee qofa osoo hin ta'in pilaanetonni gurguddoon akka Juupitarii fi kanneen biroo hedduun kumootaan uumaman. Kun argannoo qorannooti. Kunis jijjiirama elementoonni yeroo turtii isaanitti godhanii fi marsaa orbitii kalaqa uumamaa keessatti qaban yoo ta'u, wantoonni hadiida keessatti deebi'uu didaniif hedduun isaanii kan 682 jedhan addunyaa kana sodaachisan ji'oogiraafii maappii hawaatiin taa'eeti jira. Akkuma beekamu fageenyi walirraa fagaachuu saatalaayitoota yookiin orbiitota gidduu jirus kalkuleeshinii ifa baqqaana hawaatii fi warra astiroonomii naasaa qoratuun taa'eeti jira. Qophii kiyya har'aa keessatti wanti guddaan ani isin barsiisu maalidha? Egaa tokko namni mul'ata qabuu fi dagaagina waa hundaa qabu hanga jiruu isaatti waan gaarii hojjete waan gaarii dabarsa hin dammaqa jechuu barbaadeeti. Egaa asteroidoonni gurguddoon caccaban kun yoo dachee irra bu'an biyya hedduu galaafachuu danda'aman jedhanii biyyoota hedduu keessatti akka ta'ee fi supernova the end of the universe jedhu irraa qorannaa godheen argadheeti jira. Kana keessaasis akkuma beekamu egaa biyyoota hedduu keessatti fageenyi isaan dachee irraa fagaatan kiiloomeetirii 3,475 jalqabni ji'a yoo ta'u, egaa akkuma beekamu if the moon replaced with some of our planet osoo dachaa kan jiini deddeebi'eeti yookiin hammisaa guddatu ta'ee maaltu uumama? Kana malees 10 dangerous lightning strikes thunder recording waa'ee balaqqeessaaf bakakkaawwan taateewwan akkamitti uumaman. Kanaaf egaa waggoota biliyoona 400 fi miliyoona 600 dura addunyaan maal akka turteef jijjiirama kana keessatti ammoo maaltu akka jijjiiramaa dhufeef baqqaanni tirannaa suutaa ammoo waggaa biliyoona 4 fi miliyoona 540 dura gara jijjiirama waa hundaa keessaa maqa haala baqqaana lafaatii fi gulantaa bishaanitti qoodamuutii eegale. Kuni kalaqa dandeettii waa hundaati jechuu dandeenya. Compression of the earth haalli jijjiirama kunis egaa akkuma beekamu biyyoota hedduu yaachisus. Akkuma beekamu fakkeenyaaf wantoota gurguddoo ati beekuu qabdu keessaa har'a oksijiniin, hiliyeemiin, kaarboon daayoksaayiidii fi naayitiroojiiniin, salfariin kan kana fakkaatanii fi egaa burqiinsi maddi bishaanii kun akka dhalli namaa irra jiraatuuf kan taasise yoo ta'u, garuu sodaan jiru isa kanaa miti. Mee ammas gaa wallee tokko dhageeffannee walitti deebina na faana buutu. Yoo nutukani owwina sonsa jagnatu jira maaltu si baasa yoo hidda malee tana chinniku hinidda malee kana chiniku jagna Oromoo ya orjinaale addunyaa maraasumatu chaale jagna Oromoo ya orjinaale addunyaa maraasumatu chaale Asgalagal ya kolole asgalagal jagu asgalagal. Akkuma jalqabaa isinii jedhetti ilmi namaa jiraachuudhaaf fageenya jiru bal'ifateet dagaageet jijjiirama ziinjaantirooppis jijjiirama suutaa irraa waggoota biliyoona 4 fi miliyoona 540 booda qubsuma haala mijataa wantoonni isaa mija'an bishaan dabalatee argamnaaniin dachee kanarratti dhufe jedha qorannaan saayintistoota. Haa ta'uutii malee egaa akkuma beekamu addunyaan qormaataan guutamuun isii ammoo namoota hedduu kan yaachisee fi qormaata dhiba keessaa hin baane ta'eetiin addunyaa daraa jira. Haalli qilleensaa kaleessa ture digirii faaranaaytii 8,000 fi 500 har'a ammoo wayita naayitiroojiiniin fa'aa jirutti gara digirii baqqaana lafaatti gad deebi'uun mijataa ta'uun hedduu jireenya namaatiif mijeesse. Dandeettiin argannoo kalaqaa egaa haala atmosfeeraa fi oozoonii keessatti digiriiwwan saantigireedii haala jireenyi ilmi namaa itti jijjiiramaa jiruu fi mul'ata dacheen ija banatte jechuudhaan kan nu garsiise barruu The Guardian. Kana qofaa miti waa kalaquu dandeennaan oozoon leer keessatti wanni atiin hin hojjanne hin jiru. Sammuu kee garuu amansiisuun murteessaadha. Waggoota biliyoona 3 fi miliyoona 500 asitti garuu addunyaan of bartee ilmi namaa wal horuu akka
akka eegale addunyaan dubbatti. Ragaa kana keessa mul'ii gaanfa Afrikaa namni jiraachaa akka tures dubbatama. Haa ta'uuti malee harkuma isaaniitiin harki addunyaa balleessaa akka jedhan qophii miiltoo teekinooloojii kiyyaa har'aa keessatti wanni kurfeeffadhee kalammataatti isiniif darba. Jijjiirama qilleensaa wal harkatti faalleessuu, hiyyeessa agabsuu, humna uumaa oksijiinii caccabaa gama meeshaa ammayyaatti jijjiiruuf misaa'ila rukuttaa gurguddaatiin wal balleessuu kan eegale ilmi namaa jireenya keessatti boqonnaa wal dhogguun addunyaan kaarboon daayoksaayidii faalamteetiin kaarboon daayoksaayidii qofa osoo hin ta'in kaarboonit asiidiidhaan ilmi namaa qaama hir'uun akkasumas seelii guutuu osoo hin taane carraa jiraachuu dhabee meeqatu miskiina'e. Haa taatu jalqaba lafatti yoo dhufu ilmi namaa ekskeel kan jedhamu egaa seenaa keessatti bu'uura naacha ta'uudha kan himame. Bu'uurri kunis akkuma beekamu dachiif waa hundi caccabaniitiin gama bishaaniitti egaa jijjiiramanii harki 3/4 har'a garba Atlaantikii, Paasafikii fi akkasumas Indiyaan Ooshinii fi gama biraatiin garboota Hindii dabalatee kanneen jiran yoo ta'u yeroo sanatti sa'a 22 ture jedha. Dur amma immoo jireenyi guyyaa yookiin oolmaa walakkeessa guyyaa sa'a 24 digirii sentigireedii 24 yookiin ammoo akkuma beekamu kunis mul'ata guddaa addunyaan jijjiiramaa fi qooda roga ofii qabaattee akka ta'ee fi jijjiiramni jaldeessummaa ziinjaantirooppis jedhamu irraa gara jijjiirama tirannaa suutaa haala baqqaanaaf uumama dachee faana deemuudhaan har'a addunyaan hawama sanuu qorachuu eegaluun waan guddaadha raajii jedhama. Biqiltoonni hedduun lafarratti kan dhufan waa hunda argannoon kalaqa uumamaa fi taatee addunyaan har'a biyya lafaa biyya jaaruu qofa osoo hin taane hawatti ol baateetiin waan haarawaa argachuudhaa fi biyyoota hiyyeeyyii fedhan beelessanii fedhan mankareessanii boqonnaa dhorganiitiin wal nyaachisuutti jiru. Teekinooloojiin sammuu kalaqa ilma namaa waan tokko yoo yaadde bu'uura keessatti geengoo yookiin marsariitii gootee sammuu kee keessatti yoo keette egaa sammuu keetiif waan haaraa kalaqxe akkasumas sammuu kee haaromsuu qofa osoo hin ta'in umrii keetis gara duubatti deebistee jedhu. Sababni isaas niiwuroonii gurguddaa waan qabuuf. Egaa har'a saatalaayitiin gurguddaan addunyaan gadhiiftu odeeffannaa walirratti sassaabuuf, wal basaasuuf, wal kijibuudhaaf kana malees abbaa barbaadan cunqursanii abbaa barbaadan egaa odeeffannaa bilbila bira darbaniitiin hawaarraa gassilaala achirra taa'eetiin bishaan si gubbaatti dhuga si gubbaattiin sooradha biyyoonni jedhan keessaa tokko United States of American isi takka. Balaafama waa hundaa fi argannoowwan gurguddoon har'a lola addunyaa sadaffaaf jireenya wabii ilmaan namaa dhabee keessatti tibba kana ammoo Raashiyaaf Iraan waliin ta'uudhaan biyya masaanuu kana egaa Maarsii gubbaatti saatalaayitii cimtuu torbee kana gadhiisuun addunyaa yaaddessaa jira. Egaa Nuclearii yookiin meeshaa duuchaa balleessaa addunyaa hin hidhattaa fi hin hidhadhutti ilmi namaa yoo wal gaaga'u keenya immoo yoom hara galfii argadha yoom nama ta'aa fi carraa jireenya baqaa keessaa yoom galeetiin of ta'a jechuun isaaf hedduu ulfaatte. Akkuma beekamu bara 2014 saatalaayitiin jalqabaa Ameerikaan gadhiifte Maarsii gubbaa milkaa'inaan qubate biyyoota hedduu hinaafsise. Akkuma beekamu humni saatalaayitii kun nama waliin kan furguggeeffame yoo ta'us qorannaawwan isaanii keessatti Maarsii gubbaa bishaan haalli jireenyaaf biqiltoonni danuun jiraachuudha kan nu himan jechuudha. Haa ta'u malee wanni addaa tokko ammoo tibba kana dhufe. Asteroidoonni yookiin asteroidoonni hedduun caccabanii hawaa gubbaadhaa gara dacheetti deemaatii jiru. Hammi isaanii guddaa kan ta'e kan fakkeenyaaf biyya Itoophiyaarra bu'uu qofa osoo hin ta'in Somaalaa fi Itoophiyaa al tokko dachee jalatti awwaaluu kan danda'amu jedhameetiin shakkiin gurguddaan ture amma immoo mirkanaa'eeti jira. Biyyoota kamilaata isin nageessisa. Carraan biyyoota warra dagaagne jedhanii kamiyyuu asteroidoonni kunniin fottoqaniiti hawaa gubbaa kan bahan yoo ta'u biyyoonni Kaanadaa, Indiyaa, giddugaleessa bahaa Ameerikaa akkasumas Afrikaa dabalateetiin diiyaameetira kiiloomeetira 24 akkasumas kan argamtu biyyi jalqabaa sodaa qabdu guddoon addunyaarraa mirkanoofteeti jirti. Isiin kun sodaa qofa osoo hin ta'in yaaddoo hedduun mucuca lafaatii fi saatalaayitoota
atileetonni gubbaarraa gadhiifaman kan jedhu yoo taatu gama biraatiin Hoolaandis kana keessatti argamti. Umriin yookiin wanti kun achirraa deemee sigigaatu egaa waggoota lakkoofsiseet gara waggoota irratti gassiqeeti jira. Fakkeenyaaf diiyaameetirii kiiloomeetira 25 umrii waggaa 2229 deemee kan dhufe jechuudha. Waa'ee astiroonomiin egaa tokko biyya Hoolaand kan balleessu akkasumas giddugaleessa naannawa baha Awurooppaatii fi Afrikaa keessaa Itoophiyaa, Jibuutii akkasumas Western Austraaliyaa gama biraatiin Eertiraa fi biyyoonni hedduun beekaman kan keessatti argaman yoo ta'u caccabni kun humni isaa hamma walakkaa dachee ga'a jedhameetiin yaadama. Akkuma beekamu sakandiitti siqaatiin deema. Yeroo ammaan kana kiiloomeetira 2200 fi wahi gahe egaa dhiyaate jechuun naannawa addeessa bira gaheedha. Tarii ammoo akkuma jedhan the last event always destroyed, addunyaan ni caccabdi kan jedhu kun dhugaadha kan jedhu yaaddoo hedduudha. Egaa warri teekinooloojiin hawaa gubbaa kure kun tarii maarsii gubbatti ol baheetu jalaa dheessamoo maal ta'uun hedduu nama wal hin gaafachiisu. Haa ta'uti enerjii Elbrust kan jedhuu fi hiroon asteroidoota kun biyyoota hedduu galaafachuu bira darbeetiin miidhaawwan gurguddaa kompireeshinii irratti kan uumu yoo taatu egaa fakkeenya yoo fudhanne South Africaanis biyyoota kana keessaa tokko yoo ta'u dhagaan gubbaa gad darbatu kun hammi isaa kan hin shallagamne yoo ta'u pilaaneetii uf danda'e tokkoon ni gita jedhameetiin beekama. Jarman keessaa Westernberg, Indiyaa keessaa Paradesh Diyaa fi akkasumas ammoo Kaas Ruusiyaa keessaa Neenishiyaa akkasumas Diyaa kanneen jedhaman yoo ta'u hedduun isaanii biyyoonni hedduun sodaa bira osoo hin darbin addunyaan misaa'ila fashaleessuu dandeettu dubbittii kanaaf ammoo faallaa itti taateetiin dhibaawaa jirti. Kana qofa miti kalaqa keessatti rakkoowwan gurguddoon humna natu si caalaadhaan haleellaan addunyaa egaa kun meeshaan qolachaa isa hiyyeessatti gurguraa kaanii waliin dhabamsiisuun dantaa diinagdee isaanii malee saba biraatiif hin yaadan. Lolli addunyaa sadaffaan ka'a jedhamee kan eegame yeroo ammaan kana teekinooloojii gurguddoo walitti fudhataa kan jiran Raashiyaa fi Yukireeniidha. Sagantaa dhangaa miiltoo teekinooloojii kutaa tokkoffaa har'aa qabadheetiin dhufe walabadheetiin jira. Yeroo wal fakkaatu odeeffannoowwan adda addaa isinii kennuudhaaf qophaa'eetiin jira. Xumura sagantaa kiyyatti na hordofuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa. Waa hedduu akka irraa baratan abdii qaba. An Injiinar Gaaddisaadha. Egaa Caayaa TV Orombek Entertainment YouTube chaanaalii keenya nu guddisaa akkasumas Jeneraal Naawuloch Caayaa beekumsa waliigalaa kolleejjii keenyatti dabalama isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa jedha.